dhimmichi dhimma lubbuu namaa baraaruuti. Dhimma lubbuu namaa du'arraa oolchuuti. Sheer godhaa nama hedduu bira akka ga'u dhukkuba afaan isaa hin beekamne maalummaan isaa hin beekamin uumamee jira Itoophiyaa keessatti jiinkaa bakka jedhamutti hanga ammaa nama 8 fi dooktorrii 2 du'ee jira narsii fi dooktorrii du'ee jira jechuudha waan kana akka salphaatti akka hin fudhanne viidiyoo kana maalirraa dhufa maaliin daddarba furmaanni isaa maali haga xumuratti waan beeku isinii lafa kaayera akka amantaatti akkamii waan kanarraa of eeyna amantaan muslimaa waan kanarratti akkamitti akka of eeynu nu ajajji waan kana isinii kaayee jira paartiidhaan isinii fida wanni kun waan akka salphaatti nu fudhannu miti viidiyoo kana yoo dandeettan hanga xumuratti dhaggeeffadha yoo ni diraama ta'een dhaggeeffattanii yoo ni tapha ta'een dhaggeeffattanii kun lubbuu teessan waan ta'eef hanga xumuratti dhaggeeffadha ilmaan teessan hunda biraan gaha warri waliin gaha viidiyoon kun afaan amaariffaatiin dalagamu jira afaan oromootiin hanga ammaan argin garuu addunyaatu irraa haasaa jira as intarnaashinaal irraa haasaamaa jira dhukkuba afaan isaan beekamne walitti maal jedhame hormoonal VHF no VF no HVF I don't know asirratti piikiin isinii godha isinii galee yookiin adda kutee maal akka maqaan isaa jedhamu walitti qabama dhukkuboota 13 iboolaa miti kooroonaa miti kanaa oli waan nama hedduu nama rifachiisudha jechuudha namni normaalii rabbiin na eegama no wanni rabbillee nama eega rabbi jechaa garuu karaarraan ciisan dhaggeeffadhaa viidiyoo kana namoota hedduu biraan gahaa ani ofirraa kaasee hin dubbanne as intarnaashinaali itti gaafatamaa waajjira xeenaa ministeeriin akka intarnaashinaaliitti dubbatee baajata gaafatee baajanni Itoophiyaadhaaf ramadameera dhukkuba salphaa miti sii galee dhukkuba addunyaa hunda xururuu danda'u bakka takkatti so waan kanarraa akkamii of eeyinaa viidiyoo kana hanga xumuraa dhaggeeffadhaati waan beekuu fi hanga dhagahee fi hanga furmaata jedhu akka amantaatti maaliif qorichi isaa hanga ammaan argamne waan ta'eef akka shari'aatti shari'aan wantoota qoricha jedhanii lafa kaahantu jira isa akka fayyadamtanii rikomandiisin godha hanga wanti kun bira dabrutti yookiin vaasiniin isaa argamutti jechuudha according to Islam ati fayyaa barattee minaa fayyaa barachuun barbaachisu informationa fayyaa takka namoota kennu waa waajjirri fayyaa jedhee uummanni ittiin dhumaa jiru jedhe takka Google godhanii mul'isuun afaan Ingiliffaa qofa gaafata marfee sii kennaan jiru yookiin qoricha sii ajajaan jiru soo kanaaf irraa fayyadamaa asala isin martinuu nama isin biran gahin biraan gahaa viidiyoon daqiiqaa 10-12 bakka haga xumuraan laala. Dhukkubni kooroonaa irra hamaa ta'e Itoophiyaa keessatti amma uumameera hanga ammatti lubbuu namoota 8 galaafateera kan isin ajaa'ibu dooktorallee dabalatee narsiillee dabalatee hanga ammatti namni 8 lubbuun isaanii dabreera 8 namoota yoo ta'u namni 2 dooktora fayyaa fi narsiidha jedhamaa jira mee informationa kana namni martuu ilma namaa hunda biraan gahaa of eeggannaa taasisuu qabna waan ta'eef waajjirri fayyaa Itoophiyaallee waan kana ifa godhee jira even waajjirri fayyaa addunyaallee waan kana wanni godhanii jiran ifa godhaniiranii deeggarsi akka addunyaatti uummata Itoophiyaatiifis taasifamaa jira jiinka keessatti argame laakiin jiinkaa fi finfinneen hedduu walitti dhiyeenya qabdi daddarbiinsi isaallee hedduu nama sodaachisa mee takka takkaan isin haa himu assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuhu eega viidiyoo kana ilma namaa hunda biraan gahaa fi lubbuu isaanii haa baraarratanii dhukkubni maqaan isaa hemorrhagic fever virus jedhamu uumameera yoon spelling isaa dogoggore as jalattiin isinii barreessa maqaa dhukkubichaa dhukkubni kun maqaa dhukkuba tokko osoo hin tahin maqaalee dhukkuboota 13 ol walitti qabameetiniin bu'aa dhukkuboota 13 oliiti kan isin ajaa'ibu dhukkubni kun kan uumame jiinka keessatti mallattooleen dhukkuba kanaa hollachiisuu qorrachiisuu dhiiga afaanii funyaanii raruudha dhiigni afaanii funyaanii sadarkaa raruurra gahe taanaan nama san ajjeesee jechuudha wanti kun kan isin ajaa'ibu hanga ammatti namni 8 lubbuun isaanii dabramaniiranii wabaa yookiin buusaa sehanii qoricha buusaa osoo waraananii ummanni kun qoricha hanga ammattuu dhukkubichi kun dhukkuba maaliitii maali vaasiniin isaa yookiin immoo kittibaan isaa wanni jedhamu qorannarra jira hin beekamne jechuudha kan isin sodaachisu san caalaa immoo vaayirasiidhaan daddarbuu isaati jechuudha warroonni dhukkuba kanaan qabamanii ni hollachiisa ni qorrachiisa ammallee dhiiga afaanii funyaanii ni rara ammas dhiigni gara qaama keessatti akka dhangala'u godha qaama keenya keessa gara keessaa dhiigni dhangala'e taanaan obviously namni kun carraan isaa maalidha du'uudha jechuudha
soo kanaafi warroonni naannaa Finfinnee naannaa magaalaarra jirtanii of eeggannaa keessaa warri baadiyyaarra jirtan amma dhukkubni kun akkamitti uumame akkamitti haa uumamu rabbiin waan hin taane rabbi nama fattanii ni dhufe akkamitti of eeggannaa mallattoon dhukkuba kanaa maaliin daddarba karaalee daddarbiinsa isaati haga ammaatti waajjirri fayyaa kan inni ifa godhe karaaleen daddarbiinsa isaa tuttuqqii dhangala'aatiin fakkeenyaaf warroota dhukkubsate kana harka haa ta'u dayfa isaanii haa ta'u furrii isaanii haa ta'u homa jiidha qabu qaama isaanirraa bahu hundumtuu qaama keenya tuqe taanaan otomaatikaalii dhukkubni kun ni daddarbaa jechuudha. Dhukkubni kun akkana daddarbuu isaatiif ragaan maaliidha yoo kanaan jettan taate warroonni 8 dhukkubsatanii mana yaalaa seenan yaaluuf doktoroota isaan tiriit gochaa turetu dhukkuba saniin qabame bakkumatti qurxame doktoroota irraa wanni mul'ataa ture maal hollachiisuu dadhabsiisuu mallattoolee buusaatu irraa mul'ataa jechuudha. So dhukkubni kun kan isin ajaa'ibu Itoophiyaa keessatti naannoo Jinka jedhamutti uumame ammoo hedduu kan nama rifachiisu daddaffii inni itti nama ajjeesuu fi ammalleen hanga ammaatti qorichi isaaf ta'e hin argamne wanni jedhu kanaadha. So kanaafi warroonni mallattoolee akka qorachiisuu akka hollachiisuu funuunni isinirraa afaan funyaan irraa dacha'uu argitanii nama sanii warri maatiin mana san keessaa atattamaan gara mana yaalaa akka geessitan ammalleen haga dandeettanii jiidhiinsi walxuxuqqin jiidhiinsa akka hin uumamne of eeggannaa akka taasistan gamanumaaniin isin of eeggannoo akka gootaniini isinii himuu fedheeti kan inni daddarbu hafuuraan hin jenne tuttuqqii dhangala'ootiin keessaahuu warroonni mana nyaataa alaa fayyadamtan of eeggannaa warri nyaata alaa fayyadamtanis bakka jiidha qabuu fi teessoolee irra teettan mana irratti እንግዲህ ኢትዮጵያ keessatti robbumatti isin eega malee hedduu ulfaataadha of eeggadhaa jechuufillee በጣም ይከብዳል wanni kun akkana of eeggadhaa jechuufillee ይከብዳል ግን of eeggannaa taasisuun ijoollee teessan haga dandeettitti akka manarraan baane gochuun ammallee yoo danda'amee jedhe shintibeetii mana barnootaa fayyadamurraa hanga wanti kun dabrutti yookiin vaayirasiin kun dabrutti fayyadamurraa osoo of qusattanii wanni kun HIV miti yookiin koronaa miti akka si qabe taaneen si qurxuu qofa guyyaa lama sadii keessatti waan akkana daddaffiin nama ajjeesu hanga ammaa dhukkuboota uumame keessaa hin argamne jedhaa jiran iboolaadhaayis oli jedhameetiin tilmaamamaa jira. So kanaaf wanni isin gootan maalidha ilmaan teessan dhangala'oo tuttuqqii dhangala'oo ilma namaa wajji akkan goone dhangala'oo isin jennu dayfa ta'uu danda'a ancufa ta'uu danda'a furrii ta'uu danda'a bishaan jiidhaan isin tuqee ofii keessanii wal tuqu ta'uu dandeettanii jechuudha kanarraa of eeggannaa guddaa gochaa ammas akka aadaa qoricha aadaatti jechuudha. Qoricha aadaatti dandeettii dhukkuba ofirraa ittisuu keenya sirri cimsachuu qabdan wantoota shaayii akka shaayii mooriingaa fayyadamaa qullubbii fayyadamaa absuudaa gurraacha fayyadamaa zanjabiila kana wanni fayyaan hin jenne waajjirri fayyaan hin jenne laakiin garuu akka hadiisa rasuul sallallahu alaihi wasallam nuu himanitti absuudaa gurraachi tuni waan du'a hin ta'iniin alatti waan hundaafuu dawaadha jedhe rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Absuudaa tana firee torbaa ganama ciniinuu haa ta'u teemira firee sadi firee takka firee torba ilmaan teessan nyaachisu haa ta'u kuni akkaataa amantaa keenyatti waan isin fayyadamtanii yoo itti amantan rabbiin isiniif jala dabarsuu danda'udha. Dhugaa dubbachuuf bara koronaa wanni nuti jala tarreen qullubbii zanjabiila qaariyaa maali kana absuudaa gurraacha kana zayitii absuudaa teemira kana fayyadamuudhaan rabbiin ka jala nu dabarse jechuudha. Ammallee wanni ani isinii dhaama obboleeyyan kiyya kan musliimaa warri faayidaa absuudaa beeytan wanni isinitti himu jiru wanni kun hadiisa sahiha malee jecha kiyyaa miti jechuudha. So kanaafi absuudaa gurraacha fayyadama keessaahuu mooriingaa shaayiin mooriingaa baali isii 200 fakkaata mooriingaa jechuun shifarraa natti fakkaata shifarraan dhukkuboota hedduudhaaf furmaata akka inni ta'e waajjirri fayyaallee waan kana beeksiseera qorattoonni hedduulleen waan isaa qoratu jiranii jechuudha. Kanaan of eeggannoo taasisaa duraan caala amma wayita manaa baatan du'aa'ii ganamaa fi galgalaa du'aa'ii guyyaa goradhaa jechuun azkaaru sabaah wal masaah waan jedhamu san jechuudha. Ammallee bakka deemtanitti nama wal tuquu walitti riqachuu daa'ee walitti bu'uu waan jedhu kana irraa of qusattanii jechuudha. Yogguu alaa ol deebitan immoo ilmaan teessan osoo ofitti hin fuudhin dura harkaa fi wantoota garaagaraa osoo dhiqattanii yoo danda'ame uffata keessan eega jijjiirattan booda
daa'imman fuutanii maaliif wanni kun daa'imman irratti uumame taanaan hedduu nama rifachiisa hedduu to'annaafillee nama dhibaa jechuudha. So kanaaf nuti wanni martinuu yookaan dhufu taate gara amantii islaamatti as deebisnee akkamitti dhukkuba kana jalaa baanaa akkamitti furmaanni isaa maal tahaa akkam goonaa waan jedhu saniin ilaallanna. So nuti akka ummata muslimaatti rabbitti amannaa rabbiin immoo daa'a buusee dawaa osoo hin buusin hin dhiifne jedhee nuuf himeera. Dawaa isaa hanga argamee qorattoonni bira ga'anii yookaan vaaksinii wanni wahii uumamutti hanga ammaatti naannoo inni itti mul'ate jedhameetiin dubbatamaa jiru naannoo uummata kibbaa yookiin jiinkaa bakka jedhamutti wanni nama rifachiisu garuu addaan fageenyi jiinkaa fi finfinneen xuraa'aa wal keessa yaa'u jira addaan fageenyi isaanii hedduu guddaa miti ammallee dhangala'aa wal keessa taruu danda'a dhangala'aan sun fuudhee gara magaalaa finfinneetti waan kana fiduu danda'a yookiin namoonni waan kana fiduu danda'a osoo tiraanspoorteeshinii waan kanarratti illee hojjetame hanga vaaksinii waan saniin argamu qorichi waan sanii argamutti wal keessa deeminsa osoo tiraanspoorteeshinii yeroodhaaf akka dhaabu godhanii gaariidha. Maaliif wanni kun ajjeesaadha yeroo siin kennu doktorri du'e jechuun waan laaftuu miti ilmi kun namni normal peeshantiidha yoo dhukkubsatee du'e waan nama ajaa'ibu garuu an shookdi kana godhe. Doktoroonni isaan yaalanis achumatti qorxaman kan jedhu sun sababa dhukkuba saniitiin hammeenummaa fi hangamta akka dhukkuba maalummaan isaa hin baramin ta'uu fi santu na rifachiise. So kanaaf namni rabbiin isinii laaffisee viidiyoon kun isin bira gahee obboleeyyan kenna hunda biraan gaha. Mallattoo dhukkubichaa beekuu waan takka kallattiileen ittiin daddarbu beekuu waan takka ammallee waan akka furmaataatti akka amantaa kennatti lafa kaahamellee beekanii waan kana itti fayyadamuu waan guddaadha akka salphatti ilaalina viidiyoo kana nama bira hin gahin biraan akka geettan gamanumaan isin kadhadhaa jechuun namni nama taate namoota hedduu biraan gahe afaan amaariffaatiin namni hedduun dalageera hanga ammatti afaan oromootiin viidiyoo waa'ee kanaa dalagame argutti hin jiru kanaaf hin cinqamee isinii dalagee dhimma dalagaa jiru jidduutti kutee jechuudha. So kanaaf namni viidiyoon kun isin bira gahe obboloota kenna warroota Itoophiyaa keessa jirtan hedduu biraan naaf gahaa warroonni dhukkubni qufaa fakkaatu kun amma dhufe kana akka qufaatti yookiin akka buusaatti fudhattanii waan garagaraa ofii keessanii wal tuttuquu caalaa of eeggannoo waan kanaa taasisa nama tokko qabe taanaan maatii hunda wal gahaa maatii hunda rabbii waan kana najaa nu haa baasu isin sodaachisaan jiraan dhugaa jiruun isinitti himaa jira malee akka isin sodaachisaa jira isinitti hin fakkaanne.